Ashama arkafuune daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanii sinaa qabu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkuma beekamutti dhiyeenya kana isinirraa badee jira. Naaf kocha keessaayyuu erga Jawaar Mohaammed hidharraa hiikkate hanga tokko fuula miidiyaa kanarratti mul'adheen beeku. Wanti isinirraa badeef dhiifama isiniin jedha. Jawaar Mohaammed gaafa maxxansaa isaa jalqabaa maxxansa isiniif deebi'e jedhee waadaa isiniif galee ture, haa ta'uuti inni maxxansaa isaa jalqabaa kaleessa maxxansee ani immoo har'an dhufee akkuma beekamutti gadda guddaa keessa jirra. Guyyoota lamaan kana nama guddaa tokko dhabnee akkasumas ammootu ajandaan biyya keessa deemamaa jiru cimaan hedduutu jira. Keessayyuu dhimma Lammaan Magarsaa galuu akkasuma dhaamsi Jawaar Mohaammed nuuf dhaame dabalatee seenaa artist Nuwoo Goobanaati fi gocha har'a biltsiginnaan awwaalcha Nuwoo Goobanaa irratti raawwatte isin biraan kan ga'u Anreedii Adam Tuubi. Namoonni YouTube channel kiyya faaraa tata subscribe gochuun maatii kiyya dabalamaa isinii jedha. Egaan jalqaba irratti kan isiniif eegalu waa'ee artist Nuwoo Goobanaa irratti sirni awwaalcha gaggeessaa guyyaarraa Adaamaa keessaayyuu istaadiyoomii Adaamatti argamu kan Abbabaa Biqilaadha. Achi keessatti sirni yaadannoo fi qophiin adda addaa qophaa'e. Isarratti biltsiginnaan har'as ekeraa nama du'ee irratti shiraa fi hammeenyi isiin yaadde guddaa ture. Garuu sabni Oromoo jigee yaa'ee gadi ba'ee awwaallatee jira. Wanti biltsiginnaan har'a goote maali? Yeroo hunda wal abaaruun gaarii miti jennee callifne. Kaleessa namni kun saba Oromootiif wanti hin dalagne hin jiru. Keessayyuu ilmaan Oromoo akka tokko ta'aniif nama halkaniif guyyaa jalqaba hamma xumuraatti hojjete keessaa isa tokko. Har'a garuu OBN tamsaasa kallattiitiin achitti argamee tamsaasa kallattii gochuudhaaf gaafa jedhan qaama oliitirraa nuu bilbilame jedhanii tamsaasa kallattiitti akka osoo hin tamsaasin namni hagana ga'u kun nurraa du'eetiniin yookaan nurraa akiramee har'a isaan tamsaasa kallattiitii miti maxxansaa tokko waa'ee nu har'a hin maxxansin. Osoo artistii Habashaa tokko ta'e alaabaan gadi bu'ee weellifamee faarfamee zaachan tumamee awwaallama ture. Artisti Nuwoo Goobanaa artisti Oromoo kamii gadii miti, kamii oli malee. Wanti inni saba kanaa hojjete wanta artistoonni Itoophiyaa hojjette oli malee gadii miti. Sababa inni duraan waraana bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoo jaalatuuf ilaalcha biraa keessa galchanii waan amata meeqa dura tarbe har'a sirna isaati irratti argamuu dhabuun na qaanfachiise. Sadarkaa mootummaatitti silaa namni achitti argamuu qabu ture. Namni kun nama salphaa miti. Tokkummaa Oromoo irratti wanni inni sirbine hin jiru. Yaada inni saba kanaan dhiyeessin hin jiru. Gorsi inni saba kanaan kenna hin jiru. Saba kanaaf aarsan inni hin kafalle hin jiru. Har'a biltsiginnaan achitti argamuu dhabdeetiniin waan biraa odeessitii jechuudha. Wal taajjabne. Duraaniyyuu nuti biltsiginnaa irraa abdii hin qabnu hin beektan. Biltsiginnaan nama jabaa kenna kan umrii guutuu barbaannu nurraa nyaatte artisti Nuwoo Goobanaa kan amrii rabbiitti dhufe kana maa dhaqanii dubbachuu hin danda'e baay'ee nan komachiisu akka dhuunfaa kiyyaatti isinitti muudhafi malee. Artistii jabaa sabaa miti Afrikaa addunyaan itti abdattuu nu nyaatte kana immoo awwaaluu dhabuun isin hin dinqin garuu keessatti qabadhaa. Qabadhaa keessatti. Bar waan biraa hin jenne Abiyyi maa awwaalcha dhaquu dide hin jenne. Tamsaasni kallattii akkam miidiyaa hawaasaarra alaabaan biyyattii akkam gadi bu'uu dide si ajaa'iba bar. Kana jechuudha haalli deemaa jiru. Wanni biraa maalinni Adaama irratti har'a istaadiyoomii Adaamaa irratti wanti xiqqoo namuufachiise tokko jira. Maaltu namuufachiise? Qeerroo Oromootu namuufachiise. Jaarsonni Oromoodha manguddoon yoo xiqqaate daqiiqaa 20 ol yaa jara keenya bakka nuu qabadha. Manguddoo iddoo kenna. Iddoo waliif dabarsa. Wal dhageeffadha naamusa godha. Naamusni tokko dhabamee jeequmsa. Manguddoo dhaga'uu dhabee manguddoon daqiiqaa 20 dhaabbate kadhatee itti dhiisee jechuudha. Qeerroon Oromoo itti zooree jira. Maali yaa uummata fi'ee? Hedduu nama aarsaa kuni. Qeerroon kaleessa akkanan turre. Har'a burjaaja'ee jira. Tokkummaa sababa dhabuuti wal dhagoo sababa dhabuutiin manguddoon daqiiqaa 20 dhaabatee booyaa ture. Iddoo walii gadhiisuudhaaf jechuudha. Kun nama muufachiisa. Qeerroon Oromoo waan kana sirreessuu danda'uu qabdan. Ijaarama qabaachuu qabdan. Amma maal jedha tokko miidiyaa taa'ee iddoo kun kan manguddootii dabarsa jennaan ani namaa miti manguddoon kamaali. Oromoo irraa waan akkanaan eegama kalee dhageenye beeyna bar laayivii dabarsaa wanta akkanaa dhagaa ture. Namni walii dhaga'uu diduu irra taree jechuudha. Iddoo manguddoo ta'anii ka'uu didan. Sadarkaa kanarra jira Oromoo facaanee jirra.
diina tokkotti nu facaase. Kaleessa biyya abbaa keenya irratti lafa abbaa keenya irratti siidaan aanolee dhaabbatee siidaa aanolee irratti mililikii dhaabanii nutti fidan. Oromoon callisee rafe kanallee taajabbiidha kunillee jaran. Kan mootummaan nu godhaa jiru caalaa sabni keenya kan callisee walirratti ilaalaa jiru kanatu na gubaa jira. Dhageeffadha kana qofaa miti waa hedduu dubbatamaa jira. Kaleessa Oromoon tokko jenne har'a Oromoon tokko sun eessa akka deeme dhabaa jira. Oromoon kan sirreeffachuu danda'uu qaba. Inni biraa ajandaa diinii nutti kenne. Keessayyuu dhimma Lammaa Magarsaa, Dinquu Dayyaasaa fi kanneen kana fakkaatan. Lammaan Magarsaa Abiyyi akka galuuf affeeree jedhan. Dubbiin sun harka dhibba keessaa dhibbatti kijiba guddaadha. Lammaan affeerame tokkos hin jiru. Lammaan hojii ofii hojjetachaa jira. Kana kan jedhe ragaa qabatamaarra hiriyaasaa jaala qabsoosaa Dr. Lammaa milkeessaa miidhagaa jechuu kiyya. Milkeessaa miidhagaa dhimma kana jala bu'ee qulqulleeffatee Lammaan hojii ofiitirra akka jiru qofa himee jira. Hin affeeramne biyya galuudhaaf. Inumaayyuu kan affeerame jedhe obbo Dinquu Dayyaasaa abbaa qabeenya Oromoo kan kaleessa diinni ari'ee yookaan immoo biltsiginnaan mataan isii biyyaa baastee turte akka galuuf Abiyyi mataasaa affeeree jira. Kana dhugaan jiru jechuudha. Dhimmi dubbiin biyya keessaa jabaadha. Akkuma isin argitan Urga Jawaar Muhammad bahee siyaasni biyyattii akka tokko tasgabbaa'ee malee san dura baay'ee waa hedduutu ture. Ammas walgahii waa'ee dhimma biyyaa irratti jedhamu irratti akka hirmaatuuf namoonni hedduu affeeramaa jira. Lammaan immootu hin affeeramne kijiba guddaadha. Jawaar Muhammad akkuma isin argitanitti maxxansaa isaa kaleessa yeroo jalqabaaf maxxansa irratti yoo xiqqaate laayikii 1,105 riikaardii akka Itoophiyaatitti osoo hin taane akka Afrikaatitti qabee jechuudha. Akka Itoophiyaatitti kan qiyaamaa qabamuu hin dandeenye laayikii yeroo daqiiqaa muraasaa sa'a muraasaa keessatti laayikii 1,105 maxxansaan isaa waa'ee dhimma Nuwoo Gobanaati. Kaleessa saba kanaaf maal hojjete? Kaayyoon inni hojjetameef sun galma ga'e moo osoo hin gahin biraa kute kan jedhu barreesse jechuudha. Kaayyoon isaa ammas galma hin geenye nutu galmaan gaa ilmaan isaa jedhee waadaa galee jira. Maxxansaa kana kan yeroo takkatti 1,105 laayikiin ri'aakti ta'e dubbii ajaa'ibaati jechuudha. Hayyuun kun gaafa afaanii waa dubbate maal takka dhaga'ama addunyaan akkamitti akka gurratti kennitu quba qabaadha. Miidiyaan irraan dubbatin hin jiru. Miidiyaan akka BBC dabalatee miidiyaaleen gurguddaan Oromoon qabdu hundi maxxansaa Jawaar irratti ajiiba jedhanii dubbatan. Nama akkanaati Jawaar. Har'a Nuwoon Gobanaa du'e jedhee callisee hin ta'in yaada isa barbaachisu. Namni kun callisuu siyaasa guddaadha. Dhimmi Jawaar callisuu siyaasa guddaadha. Inni biraa akkuma isin argitan artistoonni Oromoo kabajamoon qaqqaaliin warra akka Taaddala Gammachuu, Ittiqaa Tafarii, Galaanaa Gaaromsaa dabalatee namoonni ani maqaa waamin artistii Oromoo kan jedhamu tokko osoo lafatti nafin sirna kabaja awwaalcha isaati irratti keessayyuu namni haal dureedhaan maqaa isaa yaamuu barbaadu Masarat Dhaabaa nama artisti Nuwoo Gobanaa akka fayyuuf aarsaa guddaa kaffaluu bira darbitee akka siidatitti kan gadhaabdeef mana jireenya. Maaliif siidaa isin hin jedhan? Maatiin Nuwoo Gobanaa osoo har'a osoo mana san gadhaabuu baatee biraa deeme faca'ee akka fuqquba qabaadhaa. Maatii nama meeqatu faca'ee hafe? Maatii artistoota meeqatu faca'ee hafe? Mana takka dhabee jechuudha. Har'a garuu Masarat Dhaabaa siidaa mataa ofii danda'e dhaabdeefii jirti Nuwoo Gobanaatti. Siidan isiin dhaabdeef ilmaan isiitii mana jireenyaa gaarii dhaabdeefii seenan ishii yaadata haal duree irratti galatoonfachuu barbaadaa jechuudha. Haalli jiru kana jechuudha. Inni biraa waa'ee Abiyyi Ahmad. Abiyyi Ahmad guyyaa kaleessa artist Nuwoo Gobanaa akka du'een Alii Birraa gaafachuuf deeme. Haa gaafatu gaariidha. Wal gaafachuun gaariidha. Wal gaafachuun gaariidha. Garuu gaafachuu miti. Yaala akkamiitu barbaachisaa? Biyya biraatitti moo biyya keessatti wanni jedhu kaafamee jira. Gargaarsi barbaachisu godhameefii jira. Bira dhaqanii suuraa kaanii biraa deebi'uun siyaasa ofii tolfatuun faayidaan qaba. Kanallee hubannee ilaaluu danda'u qaba. Maa gaafatan jennu? Wal gaafatuun aadaa bareedaadha. Wal bira dhaabachuun aadaa bareedaadha. Namni kuni har'a Nuwoon duunaniin akkamiin yaadachuu danda'e?
Tanas sammuu keessatti qabadhaa isiniin jedha. Dubbiin dubbii siyaasan tolfatan osoo hin taane dubbii fayyummaa rabbiititti yoo ta'e gaariidha jedheen hasaaba yaada. Kanaaf artisti Alii Birraa abbaa keenya rabbiin si haa fayyisu. Fayyaa kee guutuutti deebitee akka fuula nagaa wal arginu abdii guddaa sirraa qabna. Sababni isaa artistii jabaa tokko dhabne bara kanatti. Artistiin bara baraan dhabnu hedduu madaanu keessatti uumaa jira. Kanaaf noo goobanaa rabbiin kan jannataa godheetiin isa qananiisu jedha. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya sagantaa gabaabaa namaaf qabadhe kana fakkaata. Egaan odeessaalee keenya yeroo qabadhee akka isiniif dhufuuf kana booda isiniif hin deebi'a. Sababni isaa tamoon ergisinirra ture bubbulee jira. Naaf kolchaa isiniin jedha. Nagarra naa tura isin jaaladha isin kabajaa turtii qarinaaf qabadha. Viidiyoo biraatti walitti deebina.